ما يا ربي يا استري مهر معلومات نرتي كتكتي بالبلا مي وجا لاين خاص الو عبيتنا Akkam oolte? قال تواقي كم قلت انا قلت جرتا Naga kiyya intala bilbilan kaastu maa? بالبلا رفقوا انجرا بيت استو Akkati bilbila irraa fagoo taate. Inni akkami ayyaana? ayyaanni bareeda galata waaqayyo kun biyya isaatti dabarfatan uma bichaadha miskiin biyya arabaa keessatti dabarfatu malee Bakki nama biyyatti dabarsaadha. Gudii kan amma maal kan baranaa kun hin mandaalle wal mari'attaniitu makaatanii hinaanis biyya galteedha. yaa Hinaan biyya galteedha. eessi nyaate maal kalee la engadda hinaan hojjine naasofne anu manaan hin jenne Lakki galtee kadeessaan galgala naasofsiistee turte akka tasaati. Galgala sittanaa saayee sana akkamitti nageenyaati. Nitin tiyya fi qaada nagannite ji'a tokkoo fi deeme tanaan deebi'aa naan jette. yaa rabbi Ittinaan dhufe kana harana dhiifamni dhufe kana ittinaan qabu akka ashaaras kennuun barbaachisu waan ta'eef iyyuu akka barbaaddetti amma sa'aatii deeggarsuu deebii baaspoortii xiyya fudhadhee galeedhaan deebi'uu barbaada qaada argadhee rakkina hin qabaanne deebi'anii walitti deemte. akkuma waleen nu goote jechuudha amma hinaanis biyya galte jechaa harta kaa Isaa wal mari'ataniituma bakka shushuma jedhi waleenis ishaanaanis. wayne qorri nu godhan ka dhugaa waaqaa jechuudha eeban dhugaa aasteedha jechuu bakka jedhan namni mistira ofii dhoffachaatuma deemaa jedha biyya gizee deemu Allaala mistira uffatanii hanchi bannaatiif maal anillee waan uffatas teeffanti si uffatan amma ani kaleessa inaan paaspoortii fudhattee hin galtaa galuu fanani wajjiniin deemna yoo deemtu ta'e baakkisu naan jette warri shawaa keessanii kaan akkamitti bareedanii mi'a laqqee kan xiqqoo fi sirbataa wajjin faanaan jirtanii natti qallattis lafti ta'e naannatti waa shaantaa kaastee na ergite azaa beqa wayyaa waan ajajju tokko Itu mana tergite jechuudha. Inaan amma deemu fide eeyya. Har'a ganama sa'aatii 12tti maali manifiin kaate jechuudha. dhugaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubarriin gaddaa ayyaana waliin darsitaadhaan dabarsine garuu barana hundi keenya mataa kophaa keenya dabarsa. Deemaa jirtan. Ta'us Akkanis ta'eetillee hin gala. ta'us kaa odoon deeme illee kaan amma ayyaana waggaatti deeman jiru ka ayyaana bariin deeman jedhe malee dhugaa baay'ee nama Ay kaninaan anu waleetillee kaane akkamitti akka kaate mooji malee kaninaan kun kooyyuu ishiinillee akka tasaatti xaqqamamteetti beekta amma mirate awwaaji kusila dhufee bakka amma uumaa takka nasaa sila ta'e xaqqamamte ishiin achuma nammaatii kiyya galee argee dhufatteeti duraanuu sila balaa paaspoortiitti sila turte amma bakka galeen deebi'attee naateeffataa itti jirti si jedhe tasumaan ka'e. wayyo aranatti nimni kaleecha engadda ganama wajjin haasa'een ture naguma naan jettee naguma jedhiini tanan ture garuu immoo nan gala naan hin jenne ka bakka mistira Anu taksiidhaan narra beektaa ta'e isheen ganama halkanii nan taksiidhaan sitoota ergee beektaa qabsi babbareeda waan tokko dhugaa ishiin nan deeme nan na wararte akka baanuu buchilla na akka ishii nagaa dhangali biyya jedhanii kaza sitoota ergee fi taksii yoo su biraan ka'e anuma dhaqeen gaggeessaniitiin xiyyadoona ergitee tanan ture yoo bakka nitin yommuu ishiinaan jenne hojiin deemamna funfun itti yaada funfunne dheetuma bakka Betteri sagaa kalaas naa sixoota bichaan ergee fi naaniti naa bilbiltee tayyada miskiina gaafa dhuftu garuu akka himnaamna afaan ofii dibattee waan garaa tanan dagannu waan taane. isin ka biyya tokko jirtuuf akka isiniif iddoon awwalee maallaa fi dirree silaan beeruutiin jira isheen duu ishee suudii jirti ulgaruu jala dabarree jira. Barbaachisaa ofii keessa fuudhattee dhufta. Ta'us kaagumaa lama naa ishee nama barjee tokkoon booda deebitee ani ganaadha sila ta'eef iyyuu hagan galu isaanitti iyyuu rakkoodha garuu waan hundumaaf iyyuu rakkisaan qaba.
Akkasi gantana too no bakka ijoolleen nu gaggetanii galan barreen gaddallee waliin sirbaa turre har'a doom nas sirba qo'imee sirba biyya keenya sana fa'aa walii fi naani jedhee tana yaadee ture yoo henaan kalee galgala akkas naan jette beektaani qabsoota tokko ajajjeetu manaa qaba bareedawwanii kanaas isuma bakka sitoota ergeef jechuudha maaliin qo'aree namni waanuma qabu ayyaana kanaafis ta'ee tana akkasi. Ayyaana waggaa ayyaantutti arga jedhanii dhuguma jette waan lamaan inyoo waaqayyo baga nagaan isaan galchee waan biyya isaanii ga'uu isaaniitti dhugaa baay'ee bareeda biyyatti faayoo wal argan jechuudha. Isaan ayyaana waggaa waliin dabarsu nu bichaadha dhugaa bilbilaan kan waliin dabarsu miskiina rabbi. Bichaadha matala ayyaana bichaa haa ta'u maal goonare garuu akkam odoo sitti ni minani kun nasaannati sinna keenya ta'e inna dhageenyitti maaqoo yoo dhagahuu baate. Hin beeku kaa'ame dhageechire nasaannata aga dhageeche natti fakkaanne garuu lamaan inyoo baay'een tadassatee fi beektaa lamin maatii isaanii biratti ayyaana waggaa dabarsuun isaanii baay'ee das nama jedha maaliif jennaan bareeda kaa namni tokko wagga biyyaan baasee jiraatee ayyaana waggaa waliin dabarsu maatii ofii wajjiniin baay'ee namatti tola waan hundumaaf iyyuu baga nagaan galata. Nu gaba nagaan galanii qayyo nagaan kan isaan gatti nagaa isaan adeemsu dhigaa bakka ammoo hojii takkan hojjedha kana naanisiiti. Baay'ee sii bilbilteere. Waleen beektaa sagalee naa qabdee turte naguma hin jira maatiin illee naguma jiru hin qorre malee naguma koota hin jira jette qorri garuu baay'ee qorre jette. Ka danda'e ka qorri biyya keetiitii jedheenitu ture oo'a biyya arabaa sanarra qorruma biyya keetii wayyaa gad deebisutti danda'e ka hin jedheen garuu baay'ee qorra jette roowaa qorraa jette ayyaani garuu qophiin ayyaana bareeda jette dhugaa. Qophiin ayyaana bareeda jette lukkuun qophaa'ee sangaan qophaa'ee hoolaan qophaa'ee farsoon qophaa'ee. Saduu kan gammachuudha amma maatiin illee kan intalli biyya arabaatii galtee sababa sanii fuudhas kitaabaan dabarsu dhugaa baay'ee namatti tola dhugaa waaqa nullee dhokkatti maatii keenya biratti dabarsine. Maatiin kisee jiran maatii ofii biratti dabarsan das nama jedhama haa ta'u gaa lamaan nanyoo bakka ishee jedhigaa nagaan ture waan hundumaaf. Bakka rakkoon qabu ishee nagaan naa ture waaqayyo si wajjin haa ta'u waan hundumaaf iyyuu gaarummaa fi jabaadhu waaqayyo si wajjin haa ta'u nagaa ta'e atis immoo akkuma isaanii nun godhin kan nu gootee immoo atis masqalaa galitti allaata yaa bara akkanatti dhugaa akkana nun godhinaayi. Ani nangana galuun kiyyamaan wal masqalatti keessan ankara waaqus galeen deebi'amu kun walee faantiyyuu inaaniyyuu waa'ee galmitaa kan hin qabanne biddik biddik jedhanii kun galanii kan deebi'anii. Galee deebina galeen deebi'aadha. Baay'ee bareeda dhugaa rabbi baay'ee namatti tola. Ishii bakka rakkoon qabu nagaan naa turi waaqayyo si wajjin haa ta'u. Akkasumas immoo hordoftoonni fi kabajamtoonni keenya walee fi hinaan hin beekanii akka waan isaan jedhan walumaan laalla. Turtii gaarii isiniif haa ta'u viidiyoo keenya laayikii sheerii gochuun hin irraanfatinaa.